Hello everyone, I am Abdi from Swiss. Welcome to Learning English and Oromoo, Oromoo Swiss broadcasting channels. Please, if you are new, don't forget to subscribe my channels. So let us start the new lessons. Today we are learning conversation part 2. Har'a kan barannu haasawa lammaffaa jechuudha yookiin haasawa kutaa lammaffaa jechuudha. This conversation is between Bariso and Abdi. Conversation kun kan gaggeeffamu Abdii fi Bariisoo gidduutti jechuudha. So let us start. Haa eegallu hojii. Hello Bariisoo. Hi Abdi. Do you speak English? Do you speak English? Afaan Ingiliffaa ni dubbattaa? Do you speak English? Afaan Ingiliffaa ni dubbattaa? Yes. Eeyyen. Yes. Eeyyen ni dubbadha. Where are you from? Eessa irraa dhufte? Where are you from? Where are you from? Eessa irraa dhufte? Yookiin biyya kamirraa dhufte jechuudha. Where are you from? Eessa irraa dhufte yookiin biyya kamirraa dhufte jechuudha. So maal jedhee deebisaa fi I am from Swiss. Ani biyya Switzerland irraayi. I am from Swiss. My name is Bariso. What is your name? I am from Swiss. My name is Bariso. What is your name? I am from Swiss jechuuni ani Swiss irraa dhufe. My name is Bariso. Maqaan koo Bariso jedhama. Ati hoo maqaan kee eenyu jedhamta? What is your name? Ati hoo maqaan kee eenyu jedhamta jechuudha. I am from Swiss. Ani Swiss irraayi. My name is Bariso. Maqaan koo Barisoon jedhama. What is your name? Maqaan kee hoo eenyu jedhamta jechuudha. So inni itti aanu maal jedhee deebisaa fi inni I am Abdi Muhammad. Ani Abdi Muhammadin jedhama. I am Abdi Muhammad. Ani Abdi Muhammadin jedhama. Abdi is my first name. Abdi maqaa koo kan jalqabaati. Muhammad is my second name. Muhammad maqaa koo kan lammaffaati yookiin maqaa abbaa kootiiti. Muhammad is my family name. Muhammad maqaa abbaa kootiiti jedhanii deebisaaf jechuudha. So my full name is Abdi Muhammad. Maqaan koo guutuun Abdi Muhammadin jedhamaa jechuudha. So let us go to the next. Okay. Maal jedhaani? Are you new here? I have not seen you before. Are you new here jechuuni ati haarawaa asiif jechuudha. Are you new here? Ati haarawaa asiif. I have not seen you before. Ani kana dura sin argine. Yeroon kana nu fayyadamnu yoo nama haarawaa tokko kan beekne argine wal baranneeni are you new here jenneeni gaafannaa jechuudha. Are you new here jechuuni ati asiif haarawaa. I have not seen you before. Ani kana dura si arge hin beeku jetteeni gaafata jechuudha. Are you new here? Atin haarawaa asiif. I have not seen you before. Ani kana dura si arge hin beeku jettaan jechuudha. So inni itti aanu maal jedhee si deebisaa? I just arrived yesterday. I just arrived yesterday. Ani kaleessa dhufe. I just arrived yesterday. Ani kaleessuma dhufe jechuudha bakka kana. I just arrived yesterday. Ani kaleessuma dhufe jedheeni deebisaa fi so inni itti aanu I hope you can understand my English. I am still learning. I hope you can understand my English. I am still learning. Maal jedhaani? I hope jechuuni ani nan abdadha. You can understand my English. Loqoodi kiyya yookiin afaan Ingiliffaa akkasiif galu nan abdadha. I am still learning. Ani illaa ammaa barachaa jira jechuudha. I hope jechuun ani nan abdadha. You can understand my English. Akka afaan kiyya yookiin loqoodi kiyya siif galu nan abdadha jechuudha. I am still learning. Ani haga ammaa barachaa jira jechuudha. I hope you can understand my English jechuun afaan kiyya yookiin loqoodi kiyya akka siif galu nan abdadha yookiin akka atin na hubachuu dandeettu nan abdadha jechuudha. I am still learning jechuun ani illaa ammaa barachaa jira jechuudha. So akkas jedheeni deebisaa fi inni itti aanu
Yes jedhee deebisaafi. Yes, I can understand you. Yes, I can understand you. You speak very clearly. Yes, eeyyen, I can understand you. Ani si hubachuu nin danda'a. I can understand you. Ani si hubachuu nan danda'a. You speak very clearly. Ati qulqulleessitee dubbattaa yookiin bareechitee dubbattaa jechuudha. Yes, eeyyen, I can understand you. Loqodi kee naaf gala yookiin I can understand you. Ani si hubachuu nan danda'a. You speak very clearly. Ati hedduu bareechitee yookiin qulqulleessitee dubbattaa jechuudha. Clearly jechuun qulqulleessuu jechuudha. You speak very clearly jechuun ati hedduu qulqulleessitee yookiin bareechitee dubbattaa jechuudha. Yes, I can understand you. Eeyyen, ani sin hubadha. You speak very clearly. Ati hedduu bareechitee yookiin qulqulleessitee dubbattaa jechuudha. So inni itti aanu do you come from a big family jedhee gaafata. Do you come a big family? Family guddaa irraa dhuftee jechuudha. Yoo namni tokko family guddaa ka qabaatu taate, so do you come from a big family jettee ni gaafatta. Family inni qabu beekuudhaaf jechuudha. So do you come from a big family? Family guddaa irraa dhuftee yookiin family hedduu qabdaa jechuudha, wajjin dhalattee jechuudha. Do you come from a big family? Family guddaa irraa dhuftee jettee ni gaafatta. So maal jedhee deebisaa? Quite big, quite big. Baay'ee guddaadha. Quite big. I have 3 brothers and 1 sisters. I am the oldest jedhee si deebisaa. Quite big jechuun baay'ee guddaadha yookiin hedduudha jechuudha. Quite big, baay'ee guddaadha. I have 3 brothers. Ani obboloota dhiiraa 3 hin qaba. And 1 sister. Fi obboleettii dubaraa takkan qabaa jedheen si deebisaa. I am the oldest. Ani isa hangafaatii jedhee si deebisa jechuudha. Quite big jechuun baay'ee guddaadha. I have 3 brothers. I have 3 brothers. Ani obboloota dhiiraa 3 hin qaba. And 1 sister. Fi obboleettii dubaraa takka qaba. I am the oldest. Ani isa hangafaatii jedhee si deebisa jechuudha. So inni itti aanu it must be difficult coming so far away from your family. Family kee yookiin warra kee irraa fagaattee dhufuun kee hedduu sitti ulfaata jedhee ni deebisaa fi jedha jechuudha. Maal jedhaani? It must be difficult coming so far away from your family. It must be difficult coming so far away from your family. Family kee yookiin warra kee irraa fagaattee dhufuun kee hedduu sitti ulfaata jedhee wanni jedha jechuudha. It must be difficult coming so far away from your family. Family kee yookiin warra kee irraa fagaattee dhufuun kee hedduu sitti ulfaataa jechuudha. It must be difficult coming so far away from your family. Family kee yookiin warra kee irraa fagaattee dhufuun kee hedduu sitti ulfaataa jechuudha. So inni itti aanu yes, eeyyen, but I have always wanted to travel and meet people from other countries. Yes jechuun eeyyen jechuudha. But garuu I have always wanted to travel. Ani yeroo hundumaa biyyoota biraa dhaqee namoota biyya biraa dhufan wal arguu barbaada jechuudha. Yes, eeyyen, but I have always wanted to travel. Ani yeroo hundumaa biyya biraa dhaquu barbaada jechuudha. And meet people, akkasuma ummata wal arguu barbaada yookiin qunnamuu barbaada jechuudha. From other country, ummata biyya biraatirraa dhufanii jechuudha. Yes, eeyyen, but I have always wanted to travel. Ani yeroo hundumayyuu travelii godha yookiin ammootinuu biyyoota biraatirra naanna'aa biyya biraa dhaqaa jechuudha. And meet people, akkasuma ummata wal argaa yookiin wal qunnama from other country, ummata biyya biraa irraa dhufan jechuudha. Yes, but I have always wanted to travel and meet people from other country. Eeyyen, garuu ani yeroo hundum biyyoota biraa dhaqee namoota biyya biraa irraa dhufaniin wal arguu barbaadaa jedhaan jechuudha. Okay, 8ffaanii do you like it here? Do you like it here? As ni jaalattaa yookiin as jaalattee jirtaa jechuudha. Do you like it here? As ni jaalattaa yookiin as jaalattee jirtaa jedhaanii
So maal jedhanii deebisaa fi yes, I am very excited to be here. Yes, I am very excited to be here. Eeyyen ani baay'een gammada as ta'uu kootiif. Yes, eeyyen I am very excited to be here. Eeyyen ani baay'een gammada as ta'uu kootiif jechuudha. Excited jechuun gammaduu jechuudha. Itti gammaduu jechuudha. Yes, eeyyen I am very excited to be here. Eeyyen ani baay'een gammada as ta'uu kootiifi jedhee deebisa jechuudha. Okay. Kurnaffaan how long have you been here? How long have you been here? Hagam takka as turte? How long have you been here? How long have you been here? Hagam takka as turte yookiin erga biyya kana jiraatte hagam takka jechuudha. How long have you been here? How long have you been here? Hagam takka as turte yookiin erga biyya kana jiraachuu jalqabdee hagam takka turte jechuudha. How long have you been here jettee gaafata jechuudha. So maal siin jedha? 1 week torbee tokko. 1 week torbee tokko. When and where were you born? When jechuun eessatti, and jechuun ammoo fi. When and where were you born? Eessaa fi eessatti dhalattee jechuudha. No, when yoomii fi eessatti dhalattee jechuudha. 1 week jechuun torbee tokko. 1 week jechuun torbee tokko. Kuni conversationii duraatii wal qabataa. Conversationii duraa how long have you been here jedheeni hagam takka as turtee jedheeni ture. Saniif 1 week jedhaan. 1 week jechuun torbee takka as ture jechuudha. 1 week. When and where were you born? When jechuun yoom jechuudha. And where were you born? Eessatti dhalattee jechuudha. When and where were you born jechuun yoomii fi eessatti dhalattee jechuudha. So when and where were you born? Torbaan tokko eega jedheeni booda yoomii fi eessatti dhalatte. How long have you been here? Dura jedheeni ture hagam takka as turte. 1 week jedheeni torbee tokko. When and where were you born? Yoomii fi eessatti dhalatte jedheeni gaafate jechuudha. So maal jedhee deebisaa? I was born in 1997 in Ethiopia. I was born ani kanan dhaladhe. I was born in 1997 in Ethiopia. Ani kanan dhaladhe bara 1997 in Ethiopia. Ethiopia keessatti yookiin biyya Ethiopia jedhamtutti jechuudha. I was born in 1997 in Ethiopia. Ani kanan dhaladhe bara 1997 biyya Ethiopia jedhamtutti jechuudha. Jedheeni deebisaaf jechuudha. Born jechuun dhaloota, iddoo dhalootaa jechuudha. I was born ani kanan dhaladhe jechuudha. I was born in 1997 in Ethiopia. Ani kanan dhaladhe bara 1997 Ethiopiatti jechuudha. So are you married? Are you married? Warra horattee jirtaa yookiin fuutee jirtaa jechuudha. Jaarsa ta'uu jaartii haa ta'uu. Are you married jettee ni gaafata. Are you married? Warra horattee jirtaa yookiin jaartis haa ta'uu jaarsa haa ta'uu fuutee jirtaa jettee ni gaafata jechuudha. Are you married jechuun maal siin jedhaa? Yes jedhee siin deebisaa. Yes, I am married. Eeyyen ani fuudhee jira yookiin heerumee jira siin jedhee sii deebisa jechuudha. Yes, eeyyen I am married. Ani fuudhee jira jaartii yookiin heerumee jira jettee sii deebisi jechuudha. Yes, I am married. Eeyyen ani fuudhee jira yookiin heerumee jira jettee sii deebisi jechuudha. So barumsi keenya kan har'aa asuma irratti xumura. Tole, barumsi keenya kan har'aa asuma irratti dhaabbata. Barumsa biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan nu turaan dhaamsa keenya. Subscribe fi laayikiin nu bira dhaabachuu hin dagatinaa. Horaanuuf bulaa. Hello everyone, I am Abdi from Swiss. Welcome to learning English and Oromo Swiss broadcasting channels. Please, if you are new, don't forget to subscribe my channels. So let us start the new lessons. Today we are learning conversation part 2. Har'a kan barannu haasawa lammaffaa jechuudha yookiin
haasawa kutaa lammaffaa jechuudha. This conversation is between Bariso and Abdi. Conversationiin kun kan gaggeeffamu Abdii fi Barisoo gidduutti jechuudha. So let us start. Haa eegallu hojii. Hello Bariso. Hi Abdi. Do you speak English? Do you speak English? Afaan Ingiliffaa ni dubbattaa? Do you speak English? Afaan Ingiliffaa ni dubbattaa? Yes. Eeyyen. Yes. Eeyyen ni dubbadha. Where are you from? Eessa irraa dhufte? Where are you from? Where are you from? Eessa irraa dhufte? Yookiin biyya kamirraa dhufte jechuudha. Where are you from? Eessa irraa dhufte yookiin biyya kamirraa dhufte jechuudha. So maal jedhee deebisaa fi I am from Swiss. Ani biyya Switzerland irraayi. I am from Swiss. My name is Bariso. What is your name? I am from Swiss. My name is Bariso. What is your name? I am from Swiss jechuuni ani Swiss irraa dhufe. My name is Bariso. Maqaan koo Barisoo jedhama. Ati hoo maqaan kee eenyu jedhamta? What is your name? Ati hoo maqaan kee eenyu jedhamta jechuudha. I am from Swiss. Ani Swiss irraayi. My name is Bariso. Maqaan koo Barisoon jedhama. What is your name? Maqaan kee hoo eenyu jedhamta jechuudha. So inni itti aanu maal jedhee deebisaa fi inni I am Abdi Muhammad. Ani Abdii Muhammadiin jedhama. I am Abdi Muhammad. Ani Abdii Muhammadiin jedhama. Abdi is my first name. Abdiin maqaa koo kan jalqabaati. Muhammad is my second name. Muhammad maqaa koo kan lammaffaati yookiin maqaa abbaa kootiiti. Muhammad is my family name. Muhammad maqaa abbaa kootiiti jedhanii deebisaaf jechuudha. So my full name is Abdi Muhammad. Maqaan koo guutuun Abdii Muhammadiin jedhamaa jechuudha. So let us go to the next. Okay. Maal jedhaani? Are you new here? I have not seen you before. Are you new here jechuuni ati haarawaa asiif jechuudha. Are you new here? Ati haarawaa asiif. I have not seen you before. Ani kana dura sin argine. Yeroon kana nu fayyadamnu yoo nama haarawaa tokko kan beekne argine wal baranneeni are you new here jennee ni gaafannaa jechuudha. Are you new here jechuuni ati asiif haarawaa. I have not seen you before. Ani kana dura si arge hin beeku jettee ni gaafata jechuudha. Are you new here? Atin haarawaa asiif. I have not seen you before. Ani kana dura si arge hin beeku jettaan jechuudha. So inni itti aanu maal jedhee si deebisaa? I just arrived yesterday. I just arrived yesterday. Ani kaleessa dhufe. I just arrived yesterday. Ani kaleessuma dhufe jechuudha bakka kana. I just arrived yesterday. Ani kaleessuma dhufe jedhee ni deebisaa fi so inni itti aanu I hope you can understand my English. I am still learning. I hope you can understand my English. I am still learning. Maal jedhaani? I hope jechuuni ani nan abdadha. You can understand my English. Loqoodi kiyya yookiin afaan Ingiliffaa akkasiif galu nan abdadha. I am still learning. Ani illaa ammaa barachaa jira jechuudha. I hope jechuun ani nan abdadha. You can understand my English. Akka afaan kiyya yookiin loqoodi kiyya siif galu nan abdadha jechuudha. I am still learning. Ani haga ammaa barachaa jira jechuudha. I hope you can understand my English jechuuni afaan kiyya yookiin loqoodi kiyya akka siif galu nan abdadha yookiin akka atin na hubachuu dandeettu nan abdadha jechuudha. I am still learning jechuuni ani illaa ammaa barachaa jira jechuudha. So akkas jedheeni deebisaa fi inni itti aanu yes jedhee deebisaa fi yes I can understand you. Yes, I can understand you. You speak very clearly. Yes, eeyyen. I can understand you. Ani si hubachuu nin danda'a. I can understand you. Ani si hubachuu nan danda'a. You speak very clearly. Ati
qulqulleessitee dubbattaa yookiin bareechitee dubbattaa jechuudha. Yes, eeyyeen, I can understand you. Loqodi kee naaf gala yookiin I can understand you. Ani si hubachuu nan danda'a. You speak very clearly. Ati hedduu bareechitee yookiin qulqulleessitee dubbattaa jechuudha. Clearly jechuun qulqulleessuu jechuudha. You speak very clearly jechuun ati hedduu qulqulleessitee yookiin bareechitee dubbattaa jechuudha. Yes, I can understand you. Eeyyeen, ani sin hubadha. You speak very clearly. Ati hedduu bareechitee yookiin qulqulleessitee dubbattaa jechuudha. So inni itti aanu do you come from a big family jedhanii gaafata. Do you come a big family? Family guddaa irraa dhuftee jechuudha. Yoo namni tokko family guddaa ka qabaatu taate, so do you come from a big family jettanii gaafata. Family inni qabu beekuudhaaf jechuudha. So do you come from a big family? Family guddaa irraa dhuftee yookiin family hedduu qabdaa jechuudha, wajjin dhalattee jechuudha. Do you come from a big family? Family guddaa irraa dhuftee jettanii gaafata. So maal jedhee deebisaa? Quite big, quite big. Baay'ee guddaadha. Quite big. I have 3 brothers and 1 sisters. I am the oldest jedhee si deebisaa. Quite big jechuun baay'ee guddaadha yookiin hedduudha jechuudha. Quite big, baay'ee guddaadha. I have 3 brothers. Ani obboloota dhiiraa 3 hin qaba. And 1 sister. Fi obboleettii dubaraa takkan qabaa jedheen si deebisaa. I am the oldest. Ani isa hangafaatii jedhee si deebisa jechuudha. Quite big jechuun baay'ee guddaadha. I have 3 brothers. I have 3 brothers. Ani obboloota dhiiraa 3 hin qaba. And 1 sister. Fi obboleettii dubaraa takka qaba. I am the oldest. Ani isa hangafaatii jedhee si deebisa jechuudha. So inni itti aanu it must be difficult coming so far away from your family. Family kee yookiin warra kee irraa fagaattee dhufuun kee hedduu sitti ulfaata jedheeni deebisaa fi jedha jechuudha. Maal jedhaani? It must be difficult coming so far away from your family. It must be difficult coming so far away from your family. Family kee yookiin warra kee irraa fagaattee dhufuun kee hedduu sitti ulfaata jedheeni wanni jedha jechuudha. It must be difficult coming so far away from your family. Family kee yookiin warra kee irraa fagaattee dhufuun kee hedduu sitti ulfaataa jechuudha. It must be difficult coming so far away from your family. Family kee yookiin warra kee irraa fagaattee dhufuun kee hedduu sitti ulfaataa jechuudha. So inni itti aanu yes, eeyyeen, but I have always wanted to travel and meet people from other countries. Yes jechuun eeyyeen jechuudha. But garuu I have always wanted to travel. Ani yeroo hundumaa biyyoota biraa dhaqee namoota biyya biraa dhufan wal arguu barbaada jechuudha. Yes, eeyyeen, but I have always wanted to travel. Ani yeroo hundumaa biyya biraa dhaquu barbaada jechuudha. And meet people. Akkasuma ummata wal arguu barbaada yookiin qunnamuu barbaada jechuudha. From other country, ummata biyya biraatirraa dhufanii jechuudha. Yes, eeyyeen, but I have always wanted to travel. Ani yeroo hundumayyuu travelii godha yookiin ammootinuu biyyoota biraatirra naanna'aa biyya biraa dhaqaa jechuudha. And meet people. Akkasuma ummata wal argaa yookiin wal qunnama from other country, ummata biyya biraa irraa dhufan jechuudha. Yes, but I have always wanted to travel and meet people from other country. Eeyyeen, garuu ani yeroo hundum biyyoota biraa dhaqee namoota biyya biraa irraa dhufaniin wal arguu barbaadaa jedhaan jechuudha. Okay, 8ffaan do you like it here? Do you like it here? As ni jaalattaa yookiin as jaalattee jirtaa jechuudha. Do you like it here? As ni jaalattaa yookiin as jaalattee jirtaa jedhaanii. So maal jedhanii deebisaa fi yes, I am very excited to be here. Yes, I am very excited to be here. Eeyyeen, ani baay'een gammada as ta'uu kootiif. Yes, eeyyeen, I am very excited to be here. Eeyyeen, ani baay'een gammada as ta'uu kootiif jechuudha. Excited jechuun
gammadu jechuudha. Itti gammadu jechuudha. Yes, eeyyeen, I am very excited to be here. Eeyyeen, ani baay'een gammada as ta'uu kootiifi jedhee deebisa jechuudha. Okay. Kurnaffaan, how long have you been here? How long have you been here? Hagam takka as turte? How long have you been here? How long have you been here? Hagam takka as turte yookiin erga biyya kana jiraatte hagam takka jechuudha. How long have you been here? How long have you been here? Hagam takka as turte yookiin erga biyya kana jiraachuu jalqabdee hagam takka turte jechuudha. How long have you been here jettee gaafatte jechuudha. So maal siin jedha? 1 week, torbee tokko. 1 week, torbee tokko. When and where were you born? When jechuun eessatti, and jechuun ammoo fi. When and where were you born? Eessaa fi eessatti dhalattee jechuudha. No, when yoomii fi eessatti dhalattee jechuudha. 1 week jechuun torbee tokko. 1 week jechuun torbee tokko. Kuni conversationii duraatii wal qabataa. Conversationii duraa how long have you been here jedheeni hagam takka as turtee jedheeni ture. Saniif 1 week jedhaan. 1 week jechuun torbee takka as ture jechuudha. 1 week. When and where were you born? When jechuun yoom jechuudha. And where were you born? Eessatti dhalattee jechuudha. When and where were you born jechuun yoomii fi eessatti dhalattee jechuudha. So when and where were you born? Torbaan tokko eega jedheeni booda yoomii fi eessatti dhalatte. How long have you been here? Dura jedheeni ture hagam takka as turte. 1 week jedheeni torbee tokko. When and where were you born? Yoomii fi eessatti dhalatte jedheeni gaafate jechuudha. So maal jedhee deebisaa? I was born in 1997 in Ethiopia. I was born ani kanan dhaladhe. I was born in 1997 in Ethiopia. Ani kanan dhaladhe bara 1997 in Ethiopia. Ethiopia keessatti yookiin biyya Ethiopia jedhamtutti jechuudha. I was born in 1997 in Ethiopia. Ani kanan dhaladhe bara 1997 biyya Ethiopia jedhamtutti jechuudha. Jedheeni deebisaaf jechuudha. Born jechuun dhaloota, iddoo dhalootaa jechuudha. I was born ani kanan dhaladhe jechuudha. I was born in 1997 in Ethiopia. Ani kanan dhaladhe bara 1997 Ethiopiaatti jechuudha. So are you married? Are you married? Warra horattee jirtaa yookiin fuutee jirtaa jechuudha. Jaarsa ta'uu jaartii haa ta'uu. Are you married jettee ni gaafatta. Are you married? Warra horattee jirtaa yookiin jaartis haa ta'uu jaarsa haa ta'uu fuutee jirtaa jettee ni gaafatta jechuudha. Are you married jechuun maal siin jedhaa? Yes jedhee siin deebisaa. Yes, I am married. Eeyyeen ani fuudhee jira yookiin heerumee jira siin jedhee sii deebisa jechuudha. Yes, eeyyeen I am married. Ani fuudhee jira jaartii yookiin heerumee jira jettee sii deebisi jechuudha. Yes, I am married. Eeyyeen ani fuudhee jira yookiin heerumee jira jettee sii deebisi jechuudha. So barumsi keenya kan har'aa asuma irratti xumura. Tole, barumsi keenya kan har'aa asuma irratti dhaabbata. Barumsa biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan nu turaan dhaamsa keenya. Subscribe fi laayikiin nu bira dhaabachuu hin dagatinaa. Horaanuuf bulaa.